Shamarga fuuna dhaggeeffattootaa fi hordoftoota jaalatamtootaa fi kabajamtoota chaanala biiftuu miidiyaa irra jirtu isiniin jecha nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isin qaqqabu. Chaanalli kun chaanala odeeffannooti. Odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa wal duraa duubaan isin dhiyeessa. Amma xumuraatti waan hojii turtan odeeffannoo gaarii akka argattan abdiin qaba. Roonni chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun dagatina. Gamanmaan gara walitti isin ceesisa. Itoophiyaan muddama mariin furuuf qophii miti jedhe pirezidaantiin Somaaliyaa badheennasaa. Muddama dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu jiru mariin furuuf Itoophiyaan qophii miti jedhe pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad. Pirezidaantichi sanbata mana maree Somaaliyaatti haasaa baniinsaa taasisaniin muddama dippiloomaasii biyyoota lamaanii furuuf qophii ta'uu ibsan. Haa ta'u malee mootummaan Finfinnee jiru mariif qophii miti jechuudhaan dubbatan. Pirezidaantichi kana kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad torban kana mootummaan Somaaliyaa nutti dubbachuurra gandarra naanna'ee nu himachuuf filateera jechuudhaan erga dubbatanii boodadha. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf bulchiinsa Somaalilaand Somaaliyaan akka qaama ofiitti ilaaltu waliin erga walii galtee booda muddama biyyoota lamaanii jidduu jiru hammaateera. Jalqaba torban kana jaarsummaa Tarkiitiin biyyoonni lamaan baatii jaha keessa yeroo duraaf rakkoo isaan jidduu jiru haasaan furuuf marii taasisaniiru. Marii marsaa biraa akka jiraatus ibsamee jira. Xiinxaltoonni biyyoota lamaanii teessuma tokkorra mariif taa'uun jijjiirama tokko jechuudhaan ija gaariin akka ilaalan dubbataniiru. Marii sana booda pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaan walii galtee Somaalilaand waliin seente addaan kutuuf ejjennoo hin mul'isne yookiin ejjennoo hin geeddarre jechuudhaanis dubbatanii turan. Ergasii booda ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waxabajjii 27 bara 2016 paarlaamaatti dhiyaachuudhaan deebii kennan keessatti dhimmi Somaaliyaas dubbataniiru. Nu himachuuf biyya ollaa irra deemuun hin barbaachisu. Finfinnee dhufanii mari'achuun ni danda'ama nuti qophiidha jechuudhaan pirezidaantiin Somaaliyaa garuu muddama biyyoonni lamaan seenan furuuf mootummaan Itoophiyaa nu dubbisuu hin yaalle jiran. Itoophiyaan akka biyya ollaatti dhimma waqtawaa mariin furuuf nu dubbiftee hin beektu kan jedhan pirezidaantiin Hassan walii gad deemaa jaarsummaa gaafatu jedhan. Jalqaba torban kana pirezidaantiin Somaaliyaa marii Tarkiitti taa'ame Itoophiyaatu gaafata jedhaniis turan. Jalqaba torban kana jaarsummaa Tarkiitiin ministeeronni Itoophiyaa fi Somaaliyaa marii erga taasisanii booda rakkoo jidduu isaanii jiru mariin furuuf walii galaniiru. Haa ta'u malee mana marii Somaaliyaatti haasaa kan taasisan pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheikh Mohammad Itoophiyaa qeeqan. Itoophiyaan ejjennoo isheetti waan cichiteef marii osoo hin eegalamin akka xumuru sababa ta'eera. Nuyi marii kana akka hin haqneef hubachuun keenya barbaachisaadha. Itoophiyaan yeroo biraatti akka ce'uuf gaafatteerti jedhe pirezidaantichi. Dabaluunis kana dura Keeniyaa Naayiroobitti biyyoonni lamaan marii akka ta'an yaaliin taasifame Itoophiyaan waan diddeef osoo hin milkaa'in hafeera jedhan. Haa ta'u malee Itoophiyaan mariif qophii ta'uu dhabuun qajeelummaa dhabuun yaalii Tarkiin jaarsummaa taa'uuf yaalii taasiste jirtu irratti danqaa hin uumnu amantaa jedhu qabna jedhan pirezidaantiin Somaaliyaa guyyaa sanbataa paarlaamaa biyyattiitti yoo dubbatan mootummaan Itoophiyaa kaleessa ollummaa gaariif qajeeltoo idil-addunyaa cabsan har'ammoo ejjennoo isaa seeraan ala itti cicceera jechuudhaan himan. Somaaliyaan muddama kana hin uumne waliigalteerra akka hin gaamnes danqaa hin keenye jechuudhaan dubbatan. Wanti tokko ifa gochuun barbaada. Uummata Itoophiyaarra miira jibbinsaa hin qabnu qormaata amma keessa jiran irraa akka bahan akkasumas milkaa'ina nagaa fi tasgabbii irraa hawwinaaf jechuudhaan dubbatan. Waliigaltee Itoophiyaa fi bulchiinsi Somaalilaand Somaaliyaan akka qaama ofiitti ilaaltu waliigaltee kana akka weeraraatti ilaala jechuunis ibsiteerti. Somaaliyaan ambaasaaddara Itoophiyaa Somaaliyaa jiran biyya baasuun ala ambaasaaddara ishee Finfinnee jiran ofitti waamteerti. Waraana Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jala nagaa kabachiisuuf bobba'e akka biyya isheetti baastu ibsiteerti. Waliigaltee hooggantoonni Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan sirnaan haasawaaf
ifatti hin ibsamne. Waliigaltee wal hubannoo wabii seeraa kan hin qabne yoo ta'u, Somaalilaand garuu ulaa galaanaa Itoophiyaa buufata doonii ishee daldalaaf akka itti gargaaramtu eeyyamuu fi waan qophoofte fakkaatti. Somaalilaand buufata doonii kam Itoophiyaaf akka eeyyamtu garuu ifaa miti. Dhimma waraanaatiin kan wal qabatus jira. Somaalilaand ulaa galaanaa humna galaanarraa Itoophiyaaf kireessuu akka dandeessu ibsite. Itoophiyaan bal'inaan kana mirkaneessuufis kanaaf Somaalilaand daandii qilleensaa Itoophiyaa keessaa qooda argatti jedhame. Bakki dubbiin itti jabaatu Itoophiyaan Somaalilaand akka biyya walabaatti beekamtii inni kenniti dhimma jedhamu. Waggoota 30 darban keessatti biyya kamiyyuu kan hin raawwanne gaafa waliigalteen mallatteeffame. Pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihi waliigaltichi gara fuulduraatti yeroo ta'etti Itoophiyaan Somaalilaand biyya walabaa ta'uu ishee beekamtii akka kennitu kutaan waliigaltee akeekaa jiru. Kutaan waliigaltee akeeku inni jira jechuudhaan dubbatanii. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota gara oduu biraatti yoo isin ceesifne filannoon Iraan geggeeffame. Ilaalcha fooyya'aa qabu kan jedhaman Mas'uud bin Sheekan pirezidaantii haaraa Iraan ta'uudhaan filataman. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa Iraaniif dhiyaatan keessaa ilaalcha fooyya'aa qabu kan jedhaman Mas'uud bin Sheekan pirezidaantii haaraa Iraan ta'uudhaan filataman. Mas'uud morkataa isaanii cimaa fi ilaalcha arbeessummaa qabaachuun beekamu Saayid Jaliil mo'achuun kan pirezidaantii ta'an. Mas'uud Saayid dhibbeentaa 53.3 yoo argatan, morkataan isaanii Saayid Jaliil itti aanuun harka 44.3 argataniiru. Filannoo pirezidaantummaa Iraanitti geggeeffame kana lammiileen biyyattii miliyoona 30 ta'an sagalee kan kennan yoo ta'u, seenaa biyyattii keessatti isa gadaanaadha jedhameera. Filannoon kun akka geggeeffamuuf sababa kan ta'e pirezidaantiin biyyattii Ibraahim Ra'iisiin balaa helikoophteraatiin ji'a caamsaa keessa erga du'anii hordofeete. Ibraahim Ra'iisiin du'anii ji'a tokko booda filannoon geggeeffame. Mas'uud Sheekan pirezidaantii haaraa ta'uudhaan filamaniiru. Ministeerri dhimma keessoo Iraan bu'aa filannoo osoo hin beeksisin durayyuu deeggartoonni Mas'uud magaalaa Tiraanii fi magaalota kaanitti karatti ba'anii gammachuu isaanii ibsataa turan. Pirezidaantiin Iraan haaraan filame Mas'uud nama ganna 70 takkaa yoo ta'u, ispeeshaalistii onnee fi miseensa paarlaamaa Iraan yoo ta'an, Iraan keessatti hojii dippiloomaa, hojii poolisii, naamusa akkasumas Iraan addunyaarraa qoollifatamuu ishee qeequudhaan nama beekamudha. Akkasuma dhimma waliigaltee niikuleeraa bara 2015 Iraan biyyoota lixaa wajjin waliigaltee deebi'ee kufe sana deebisanii kaasuun biyyoota lixaa wajjin hariiroo Iraan qabdu fooyyessuuf nama fedhii qabanidha. Morkataa isaanii kan ture Saayid Jaliil garuu ejjennoo leellistummaa nama qabuu fi hariiroo biyyoota lixaa irratti ejjennoo hin jijjiiramne nama qabudha. Faallaa biyyoota lixaa dhaabbachuun alatti waliigalteen niikuleeraa Iraan dhimma keessa deebi'amuu hin qabne jechuunis nama amanudha. Lammiileen Iraan miliyoona hedduutti lakkaa'aman filannoo kanarratti osoo hin hirmaatin hafaniiru. Kaadhimamtoonni yaada adda addaa uummataaf dhiyeessan dhabamuun hundi isaanii harbeessitoota ta'uuf dureen amantii Ayatollah Kaaminiin waan hundarratti murteessaa ta'uun isaanii lammiilee biyyattii hedduu nuffisiise. Sagalee kennuurraa kan qusatan taasisee jira. Saayid Jaliil yoo mo'ate Iraan kana caalaa biyyoota biroo wajjin wal dhabdee keessa seenuun qoqqobbii dabalataaf saaxilamti kan jedhan danudha. Kaadhimamaa pirezidaantii Iraan ta'uudhaan erga Koree eegumsaa Giraand Koonsel namoota 12 qabuun ilaalamanii darbuun dirqama jalqaba irratti dubartoota dabalatee kaadhimamtoonni hedduun dorgommiif iyyannoo galfatanii kaadhimamtoonni 74 kufuun Koreen eegumsaa kaadhimamtoota mootummaaf amanamoo hin taane beekaa keessaa hambisa jedhamuun gareewwan mirga namoomaaf falmaniin qeeqamaa turuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanala Biiftuu Miidiyaa waan dhaggeeffattaniif galanni keessan guddaadha. Odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaatan sa'aatilee booda odeeffannoo biraatiin walitti deebiin nagaan nuu turan naaf feeraa gama kennuutiin.